Safu 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 sera. 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 Safu sera. Safu sera. Safu sera. Safu sera. Safu. Nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti isin haa ga'u kabajamtoota daawwattoota sagantaa safuu seeraa akkam jirtu. Sagantaa keenya safuu seeraa OBN fi tajaajilli beeksisaa fi bashannanaa Zinnaa Sholaanii waliin qopheessanii isinii dhiyeessan kunoo qabannee dhiyaanneerra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti daqiiqaa 30 nu faana turtanii sagantaa keenya akka daawwattanii fi karaa lakkoofsa bilbila keenyaa yaadaa fi gaaffii dhimma seeraa irratti qabdan akka nuuf kennitan yookaan akka nuuf qooddan kabaja guddaan isin affeerra. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Qabxilee nuti har'aa sagantaa keenya keessatti qabannee dhiyaanne gara mana hojii abbaa alangaa waliigalaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee deemuudhaan mana hojichaa daawwanneerra kutaa lammaffaasaa har'a qabannee dhiyaanna. Kutaa tokkoffaansaa torban achi aanu darbeera waan ta'eef akkasumas immoo biiroon dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggoota Oromiyaa tibba darbee ayyaana kana sababeeffachuudhaan magaalaa Bishooftuu keessatti harka qalleeyyii fi daa'imman daandiirra jiraatanii wajjin laaqana nyaataniiru. Isas hordofneerra wal duraa duuba isinii dhiyeessinaa nu faana turaatii sagantaa keenya daawwadhaa jennarra deebine. Ispoonsarri sagantaa keenya eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa akkasumas biiroo dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggoota Oromiyaati. Ergaa eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa daawwannee gara qabxiittaa nutti dabarra. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhatu. Kan kana hordofetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Turtii keenya torban darbeetiin itti gaafatamaa mana hojichaa wajjiniin dhimmoota adda addaa kaasnee waliin haasa'aa turreerra. Har'a immoo kan nuti jalqabnu egaa namoonni tokko tokko baay'ees jechuun hin danda'ama. Sirna haqaa kana tajaajila isaa irratti itti quufiinsa hin qaban yeroo adda addaa komiitu ka'a. Maarree isin dhimma kana irratti maal jettu kan jennu gaaffii gaafannee turre deebii isaaniirraa jalqabna jechuudha. Kana walaallu dhugaadha baay'ee komiiwwan kaasuu danda'a. Raawwii keenya bara darbee soo ilaallu hanga tokko harcaatiiwwan adda addaa kan jiran ta'uu isaa kan nutti agarsiisudha. Akkaataa kamiin akka godina kanaatti hojjennee kan jedhu yoo ilaalle dhugaa dubbachuudhaaf harcaatii tokko tokko haa qabaatu illee malee hojii gaariidha jedheetan ilaalanii gama kootiin. Maaliif godinni kun godina baay'ee bal'aadha. Bal'aa ta'uu isaa qofa immoo miti dhimmoonni naannoo kanatti dhiyaatanis dhimmoota baay'ee wal xaxaa ta'anidha. Dhimmoota kana immoo egaa abbootii alangaa qabnu hanga tokko qulqulleessinee gara seeraatti akkaataa kanaan dhiyeessuun gaariidha jechaadha. Gama biraatiin galmeewwanii dhimmoota waliigaltee fi ragaatiinis wal qabatan yoo ilaalle galmee baay'ee namoonni naannoo galmee 5,000 ragaa 5,000 ol ta'u galmeessineerra mootummaanis naannoo miliyoona 1 ol ta'u galii naannoo kanatti argateera jechaadha. Galii naannoo kanatti argateera. Inni kan biraan immoo keessattuu komii hawaasa keenyaa babal'isu to'annoo naannoo abukaattotaa fi barreessitoota dhimma seeraatti geessituun wal qabateetu. Egaa abukaattota akka godina kanaatti jiran 300 olii barreessitoonni dhimma seeraa naannoo 300 amma ga'aniiru. Isa kana egaa kophaa keenyatu hin ta'in mana murtii waliin taanee bara kana keessa yeroo 2 walitti qabnee haala isaan hawaasa keenyatti tajaajilaa jiran komii naannoo sanatti ka'aa jirus bal'inaan isaan waliin mari'anneerra jechaadha. Marii geggeessineenis walitti dhumnee rakkoo sirna haqaa kana keessatti jiru hiikuu akka qabnu kan irratti walii gallee fi walitti dhufeenyi keenya yeroo ammaa jirus gaarii ta'uu isaa wanta namatti agarsiisu jira jechaadha. Taleeffata shaala inni kan biraan abbaan alangaa yookaan qorataan poolisii waliin taatanii hojii waan hojjettanii fi beektu kan isaanis waan ta'eef
yeroo tokko ragaan hin jiru jettanii yeroo beellamaatti gaafachuu irratti seerichi hamma yeroo hammamitti daangeessa moo daangaan qabu waan akkasiitiin yeroo baay'ee mana amala sirreessaa keessatti yeroo namoonni dararaman hin mul'ata ragaan hin jiru gaafa dhufus isuma gaafa beellama jalqabaa irratti mana murtiitti dhiyeesse fidee dhufa poolisiin qorataan poolisii jechuudha abbaan alangaas wajjumaan wanti kun daangaan qabu yeroo beellamaa yeroo meeqa gaafachuu hin danda'amu. Okay, gaariidha. Rakkoo waan jiruuf naannoo sanatti kanaaf hin kana kaase. Dhugaadha. Naannoo kanatti rakkoo hin jira. Poolisiif abbaan alangaan akkaataa kamiin waliin qindaa'anii hojjetu kan jedhu yoo ilaalle keessatti tokko godina addaatti harcaatii bal'aa jira. Harcaatiin jiru kunis abbaan alangaa fi qorataan akka abbaa alangaa fi qorataatti waliin qindaa'anii hojjechuun akkuma jirutti ta'ee manni hojii lamaan illee waliin qindaa'anii hojjechuun wal qabate keessattuu caasaan poolisii kan magaalaa koomishiniidhaa fi hankeenya immoo abbaan alangaa magaalaa mana hojii godinaatiif itti waamamni isaa waan ta'eef naannoo kanatti harcaatiin jira. Kun akkuma jirutti immoo ta'ee haalli abbaan alangaa fi qorataan keenya itti qindoomee itti qoratu yoo ilaalle waliin qoratu jedhaga jabaan keenya waliin qorannaa kana keessatti immoo akkaataa barbaadameen gaafa yakkisuun raawwatame irraa kaasee karoora qorannaa baafatanii waliin hojjechuu irratti harcaatiin dhugaadha jira. Kun akkuma jirutti ta'ee inni guddaan naannoo kanatti ilaalamuun barbaachisu poolisii fi abbaan alangaa yeroo waliin qoratanii keessattuu yakkoon nama naannoo kana keessatti raawwatan magaalaa faanallee wal arga waan ta'eef yeroodhaan isa kana xumuruu irratti almost harcaatiiwwan tokko kan jiru ta'uu isaati jechaadha. Egaa naannoo kanatti akkuma atuu kaaste yeroo beellamaa kennamee fakkaataa barbaadameen itti gargaaramuu yoo jenne ammallee kanaaf ta'uu isaati jechaadha. Naannoo kanatti egaa akka kootti amma rakkoon tokko kan jiru kutaan qorannaa sun loojistikiidhaan guutamee baajataan guutamee abbaan alangaa fi poolisiin immoo karoora isaanii baafatanii yeroon hojii jedhame kana raawwachuu irratti hanqinni kan jiru ta'uu isaati jechaadha. Fakkeenyaaf amma dhimmi godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Burraayyuu keessatti qoratamu ka'umsi isaa Arsii ta'uu danda'a, ka'umsi isaa gara biraa ta'uu danda'a. Nama kana immoo yeroo beellama irratti gaafatanii akkaataa jedhame sanaan immoo waan sana xumuranii mana murtiidhaaf dhiyeessuudhaaf waan nama kaase rakkoon loojistikii rakkoon konkolaataa kunillee deemee rakkoo ta'aa jechaadha. Kanarraa kan ka'e baay'ee yeroo beellamaa dheeressanii gaafachuun jira. Dheeressanii gaafachuu qofaas immoo miti egaa sababa kanaan namni immoo mana sirreessaa keessatti illee galee yeroo dheeraa turuun jira jechaadha. Egaa naannoo kanatti jabaan keenya yeroo beellamaa galmeen tokko hammamitti akka dhumuu danda'u kaa'eera. Hammamitti amma dhumuu danda'u fakkeenyaaf dhimmoota sasalphaa ta'e guyyaa 8 keessatti dhimmoota sasalphaa jedhu kan akka arrabsoo kan akka hannaa wantoota dafee xumuramuu danda'u guyyaa 8 keessatti xumuramuu akka qabu lafa kaa'eera. Walxaxaa kan hin taane. Walxaxaa kan hin taane. Dhimmoota immoo giddu galeessa ta'an immoo qorannaan isaa baay'ee walxaxaa kan hin taane garuu giddu galeessa kan ta'an immoo guyyaa 15 keessatti xumuramuu akka qabu. Dhimmoota immoo baay'ee walxaxaa ta'an qorannaan isaanii walxaxaa ta'an immoo jechaan haala raawwii isaatii wal qabatee iddootti raawwatee wal qabatee dhimmichaa wal qabatee baay'ee wal xaxaa haala ragaan illee itti argamuu wal qabatee baay'ee wal xaxaa kan ta'e immoo hanga ji'a 3tti qorannaan isaa xumuramuu akka qabu jabaan keenya lafa kaa'eera garuu akkaataa kanaan hojjechaa jirra immoo jenne akkaataa kanaan hojjechaa hin jirru jechaadha. Kanaaf egaa naannoo yeroo beellamaattis manni murtiisuma kana ilaalcha keessa galchee poolisiin maal hojjechuudhaaf yeroo beellamaa akka fudhate maal hojjetee akka dhufe immoo ilaalee yeroo beellamaa sanallee kenna yeroo beellamaa sanallee dhoowwachaa kan adeemutu jira jechaadha. Asuma irratti yeroo baay'ee abbaa alangaa yeroo jedhamu namuma himatee ragaa irratti funaanee adabsiisuu fakkaata. Mirga namootaaf dhaabachuu isin ilaallata miti? Nama qulqulluu ta'e dafee akka mana sirreessaatti ba'u. Namni qulqulluu ta'e akka hin himatamne. Namni qulqulluu ta'e akka seeraan akkuma duratti jettan galmee cufneerra bilisa akka ba'u taasisneerra kan jettan sana jira. Wabii ta'uun akkamittiin namoota mana sirreessaa keessa jiran warri abbaa alangaa kuni wabii ta'uudhaan yeroo isaa maleeti akka maleetti inni dararamaa jiru jedhamee akka inni gallakkifamu taasisuu keessattuu gahee inni qabu maal inni adabsiisuu qofaatu hin ta'in mirga haqa lammiileefis dhaabachuu keessatti jechuudha. Okay, dhugaadha. Abbaan alangaa bakka bu'aa uummataa bakka bu'aa hawaasaati.
haqaafis dhaabate. Haqaaf dhaabatu garuu nama miidhamee bakka bu'ee haqa nama miidhamee sana baasuudhaaf jechaadha. Haa ta'u malee as keessatti gaafa haqa nama miidhame kanaa baasu mirga nama shakkame sanaallee ni eega. Keessattuu mirgi nama shakkamee sun heera mootummaatiinis seerota birootiinis taa'eera. Mirgoota kan ammoo eeguudhaaf dirqama qabaa jechaadha. Kanaaf baay'isee abbaan alangaa nama miidhame qofaaf otoo hin ta'in nama himatameef illee kan dhugaasaa baasuudha jechaadha. Fakkeenyaaf yakki tokko yakki raawwatame sun ragaa gahaa kan hin qabne yoo ta'e yookaan immoo yakkumti sun yakki raawwatame sun sobaan kan qindaa'e yoo ta'e abbaan alangaa wanti inni godhu akkuma dura isinii kaase ragaa irratti hundaa'ee dhuguma namni kun yakka raawwateera moo yakka raawwanne isa jedhu ragaadhaan mirkaneeffate rakka raawwanne immoo yoo ta'e immoo yeroo galmee irraa cufee namicha kana geggeessaa mana sirreessaa keessa yoo jiraate illee akka bahu godhaa jechaadha. Fakkeenyaaf waajjira poolisii keessa namoonni yeroo beellamaatiin yookaan immoo qorannaadhaan wal qabatee namoonni to'ataman waajjira poolisii keessa kan jiran akkaataa kamiin to'atamanii galanii haalli isaan itti galan karaa seera qabeessa moo seera qabeessa miti erga galanii immoo haalli isaan itti as turuu qaban karaa seeraatiin immoo seeraan itti isa jedhu ganama abbaan alangaa fi qorataa waajjira poolisii to'ate namoonni seeraan ala qabamanii seenanii jiraatan namoonni kun akka gallakkifaman tarkaanfii fudhataa jecha akkaataa kanaanis baay'ee akka godina keenyaatti ganama abbaan alangaa fi poolisiin waliin ta'anii kutaa qorannaa sana kutaa to'annaa waajjira poolisii sana kan geggeessan ta'uu isaati jechaadha. Gama biraatiin immoo mana sirreessaatiinis wal qabatee akka godina keenyaatti mana sirreessaa faana waliin hojjenna. Keessattuu torbeedhaan abbaa alangaa ergine naannoo sanatti maaltu jira namoonni yeroo beellamaatiin galan furmaata argachaa jiru moo furmaata argachaa hin jiran kan jedhu isa kana mana sirreessaa waliin taanee geggeessaa jirra jechaadha. Kana qofaas miti. Naannoo mana sirreessaatti rakkoowwan adda addaa yoo jiraate fakkeenyaaf ciisichaa wal qabatee nyaataa wal qabatee haalli isaan tiriititti ta'anii wal qabatee yoo jiraate abbaan alangaa isa kana laalee furmaata illee kennaa jiraachaa. Maaliif akka abbaa alangaatti abbaan alangaa wanti inni gochuu qabu namoota qabamanii keessa jiran kan amalli isaanii sirratee buru hawaasaatti illee dabalamu yoo kana goonu immoo mirgi isaanii illee naannoo sanatti eegamuu qaba waan ta'eef akkaataa kanaan sallee to'achaa kan jiru ta'uu isaati jechaadha. Kun mana hojii abbaa alangaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinneeti. Akkuma argitan kana galmeewwan akkatti taa'aa jiran argaa jirtu. Galmee abbaan dhimmaa haqa naa barbaada jedhee banate ofiisaafuu haqa dhabee cunqurfamee maadaabaraa keessa akka kanatti jira. Kan argitan kun mana galmee mana hojii abbaa alangaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinneeti. Sila galmeewwan murtii argatan ragaadhaaf taa'u kan murtiin argannes immoo seeraan taa'uudha kan isaan qabani garuu akkuma amma mana kana keessatti argaa jirtan kan maadaabaraatti argitan kun boqqolloo qamadii xaafii garbuu miti galmee haqa barbaacha dhufedha jechuudha galmee abbaa dhimmaa haqa barbaacha dhufe akkasittiin taa'aa jira kun egaa bor yoo ragaaf barbaadame akka barbaadametti argamuu hin danda'u jechuudha. Kun rakkina akkamiirraa akka ta'e gara duubaatti mana hojii kana kan gaggeessaa jiran obbo Tashaala Aangessaa nutti himu maaliif akkasittiin taa'uu danda'e galmeen maaliif galmeen abbaa dhimmaa seeraan taa'uu dadhabe kan jedhu xiyyeeffannaa guddaa barbaada. Haqa barbaacha dhufanii galmeewwan ofiifuu haqa dhabanii akkasitti cunqurfamanii taa'an kun xiqqooshee waan rakkisaa keessaa waan jiran fakkaatu ofiifuu haqa barbaadu jechuudha. Afaan qabaatanii hin dubbanne malee yookaan immoo nama isaanii falmu nama hiriira isaanii bahu hin qabaanneef malee ofiifuu haqa barbaadu galmeewwan as keessa jiran. Mee isaanii wajjin turtii taasisnaa maaliif rakkoon akkasii mudate kan jedhuu fi furmaata akkamii itti barbaadamuu qaba kan jedhu immoo isaanii wajjin kanaasamuuf ta'a gara waajjira isaaniitti deebina.
Okay, gaariidha. Dhugaadha. Akkati kaastetti egaa hojiin gaarii akka hojjetamuuf dursee namni iddoo taa'u haalli inni keessatti hojjetu mijatuufii qaba. Keessattuu immoo manni hojii kun mana hojii abbaa alangaa godinaati. Yoo ilaalle garuu kutaa tokko. Kutaa kana keessa baay'isee naannoo abbootii alangaa 17 fi hojjetaa 11 jira. Hojjetaa kana immoo akkaataa itti taa'umsa isaa yoo ilaalle adeemsumaan illee gargar hin baane calliseetuma taa'aa jira. Amma yoo wannoo kana ilaalle adeemsa amma wannoo isaa irratti gargar ba'ee jira. Malee noormaalii lafa irratti amma kun adeemsa kanadha, adeemsa bulchiinsa manamaati, kun adeemsa qorannaa yakkaati, kun adeemsa galmeessa ragaaleeti jennee wanta adda baasnee jiru jechaadha. Namni manitti waan dhiphoo taateef calliseetuma haaluma hojii wal fakkaatuun safaruma tokko taa'aa jira jechaadha. Egaa naannoo kanatti dhugaa dubbachuudhaaf anillee dhiyeenyuma kanan dhufe akka godina addaatti immoo waajjira haqaa godina addaa ani yoon ilaalu waajjira guddaa wayinatti fakkaachaa illee ture. Garuu gaafa dhufu waajjirichi kutaa tokkodha. Kun immoo hojiidhaaf illee mijataa miti. Ani gara fuulduraatti ammallee waan itti yaadamu natti fakkaata. Hedduu dhuftanii mari'attaniittu dhimma kana dhimma waajjira keessanii haalli mijataa miti. Dhimma waajjira keenya nama akkuman dhufeen itti gaafatamaa godina bulchiinsaa jecha waliin mari'adheen ture. Mana hojii kana keessatti illee hojjechuu hin dandeenyu, lafti illee nuufaa kennamu, haalumti hojii illee nuufaa mijatu kan jedhu akkuman dhufeen kaaseefiin ture. Inni illee waan kana almost isin qofaa miti seektaroonni biraallee kutaa xiqqoo keessa 2-3 ta'anii taa'u rakkootu jira akka godinichaatti. Haa ta'u malee manni murtii gamoo haaraa ijaarrachaa jira waan ta'eef bulchiinsis gamoo haaraa ijaarrachaa jira waan ta'eef yeroo gamoowwan kun lamaan xumuraman haalatti iddoon hojii kun illee isinii mija'u wayiin poolisiin wayiin isin asii baatanii haala isinii mijeessina kan jedhu waan akkasii nuu kaasanii turanii jechaadha. Kanatu jira sana bira kan darbe immoo iifin lafallee isinii kennina manallee irratti ijaarradha kan jedhu yaadanuu kaasaniiru. Egaa gara fuulduraatti kan itti yaadnu ta'a jechaadha isa kanallee. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan sagantaa safuu seeraati. Torban dhufu immoo manuma hojii kanaa jechuunis mana hojii abbaa alangaa waliigalaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinneetti akkasumas waajjira poolisii sanatti tajaajilli isin lammiilee keenya gurraan hin dhageenyee fi afaaniin hin dubbanneef kennitan maal fakkaata? Akka lammii tokkootti mirgi isaan tajaajila haqaa afaan beekaniin yookaan immoo afaan danda'aniin argachuu qaban eegamaa jiraawoo kan jennu gaafanneerraa torban kana qabannee dhiyaannaa ammas qabxii itti aanutti dabarra. Seerri safuu qaba safuunis seera qaba ejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa ispoonsara keenya kan kabajaati. Ejensiin kun egaa bara 2008 jalqabee taateewwan adda addaa galmeessuu heddii jalqabee amma yoonaatti hubannoo adda addaa namootaaf kennuudhaan taateewwan galmeessaati kan jiru. Amma immoo manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa akkasumas immoo keejii irraa jalqabee akkamittiin maatiin daa'imman isaanii galmeessuu akka qaban hubannoo akka argataniif irra deemee barsiisuudhaaf karoora qabateeti kan inni jiru. Daa'imman keessan galmeessisaa. Galmeessisuun dhaloota mirga qofaatu hin ta'in dirqamaa jedha ejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee. Yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhattu. Kan kana hordofeetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Ejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Egaa yeroo ayyaanaa kabajamtoota daawwattoota keenya namoonni nama wajjin yookaan immoo firoottan isaanii wajjin maatii wajjin wal waamanii bagattiin sigee jechuudhaan waliin jechuudhaan kennaas waliin kennuudhaan waliin ayyaana dabarsuun barsiifata aadaa biyyattiiti. Biiroon dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggoota Oromiyaa immoo yeroo garaagaraa ayyaanota namoota harka qalleeyyii akkasumas immoo daa'imman daandiirra jiranii fi namoota daandiirra jiran mana hin qabne
akkasumas immoo utuu barachuu danda'anii akka itti baratan kanneen dhaban daa'immaniif deeggarsa adda addaa taasisuun kan isaan ayyaana dabarsanii kanaan dura jijjiirraa waggaa haaraa sababeeffachuudhaan akkasumas ayyaanota adda addaa sababeeffachuudhaan deeggarsa yeroo isaan taasisan biiroonni dhimma dubartootaaf daa'imman dargaggoota Oromiyaa daawwachaa turreerra nutis bakka sanatti argamnee sagantaalee hojjechaa turreerra ammas ayyaana Soomayikaa yookaan immoo kan Faasikaa baranaa irratti magaalaa Bishoftuutti argamuudhaan namoota harka qalleeyyii akkasumas daa'imman daandii irra jiran wajjin laaqana nyaataniiru akkasumas immoo deeggarsa adda addaa taasisaniiruu fi mee wanta nuti achitti argamnee hordofne isin biraan geenya seerri safuu qaba safuunis seera qaba. Dhalli namaa akka namaatti nyaatee uffatee mana jireenyaa argatee jiraachuun mirga isaatii kan jedhan Aadde Waalaasheet Gabayyoo itti aantuu hooggantuu biiroo dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggoota Oromiyaa saganticha irratti kan dubbatan kunooti. Namni akka namaatitti mirgi namummaa isaa eegamee karaa guutuu ta'een nyaatee dhugee uffatee mana argatee jiraachuun mirga namummaati. Kun immoo akka addunyaattis akka biyya keenyaattis hin beekama. Mootummaan keenyas immoo hiyyummaa kana hir'isuudhaaf hojii guddaa hojjechaati kan jiru. Qaama mootummaa keessaa immoo biiroon dhimma dubartootaa daa'immaniif dargaggootaa tokkodha. Kana irratti xiyyeeffannee keessaayyuu lammiilee keenya sababa adda addaadhaan rakkoodhaaf saaxilamanii daandii irra jiraatan sababa adda addaadhaan rakkoodhaaf saaxilamanii hiyyummaa hamaa keessa jiraachaa jiran dubartootaaf daa'imman deeggaruun immoo dirqama maandeetii mootummaa nutti kennedha jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aan kana waan guddaa ta'e osoo hin tahin namoota 150 magaalaa Bishoftuu irratti argamne ayyaana kana si'oon wajjin kabajuudhaaf waan barbaanneef malee humna qabnuunis waan guddaadha jennee fudhannu kana gara fuulduraattis qaamni kamiyyuu namoota rakkatan keessaayyuu hiyyummaa keenya wajjin wal qabate hundi keenya kan wal gargaaru taanaan kan walii tumsinu taanaan rakkoo keenyaaf hundi keenya kan gahee qabna jennee wal wajjiniin wal cinaa kan dhaabbannu taanaan hiyyummaa yeroo gabaabaa keessatti seenaa ta'uu akka danda'u immoo arguun hin danda'amaa jechuudha. Akkuma isinitti himne sagantichi gaa magaalaa Bishoftuutti kan inni qophaa'ee namoota daandii irra jiran kan magaalaa Bishoftuu akkasumas immoo daa'imman rakkatan kan gargaaramanii bulchiinsi magaalaa Bishoftuus deeggarsa adda addaa taasiseera. Aadde Alamtsahay Shifarraa Waaqee kantiibaan magaalaa Bishoftuu kun dirqama keenya jechuudhaan aantummaa isaanii agarsiisaniiru waan isaan jedhan dhaggeeffanne. Nama waan taaneef wal deeggaruun wal cinaa dhaabbachuun wal utubuun ayyaana kana kan hundaati waan ta'eef ayyaana kana yaadatanii keessoo isaaniitti irraa gadda tokko malee ani hin qabu osoo hin taane waan qabnu san walii qoonnee nyaataa fi uffata isa qofaa miti keessattuu namoota daandii irratti jiraatan mana akka argatan gochuu keessatti akka magaala keenyaatitti karaa guutuu ta'een raawwachuu baannus jalqabbii gaarii jalqabnee jirra jechuun hin danda'amu. Humna qilleensaa wajjin ta'uudhaan manni guyyaa hadhaa eebbifame 250 ol kan tilmaamamu yeroo ammaa kana keessatti namoota daandii irratti jiraatan mana ho'aa keessatti ayyaana kana sabeeffannee ayyaana kana mana ho'aa keessatti akka kabajaman taasifameera. Kana qofaa miti manoota alseerummaadhaan magaala keenya keessatti qabame harka qalleeyyii keessattuu dubartoota namoota daandii irratti jiraatan kennu eegalleerra. Kun jalqabbiidha. Badhinna qabnu hojii yoo laallu wanni itti deemaa jiru jira gara fuulduraallee karaa qindoomina qabuun akka magaala keenyaatitti hojii guddaan wanni raawwatamaa jiru jira. Namoota daandii irratti jiraatan gara manaatitti deebi'anii of akka danda'an. Daandii irra jiraachuu qofa osoo hin taane industirii garaagaraa keessa seenanii raawwachuu akka qaban, hojii keessatti aadaa hojii akka baratan, kadhaa keessaa akka ba'an, hiyyummaa seenaa gochuu danda'uu qabna gaafa jennu qaamni hunduu luka warri qabu harka warri hojjechuu warra danda'an gara hojiitti aadaan hojii isaan keessatti akka jiraachuu gochuu keessatti hojiin badhaan kan raawwatamaa jiru ta'uu isaati akka magaala keenyaatitti.
Mariyaam Amaanoo jedhama. Daarektoreetii mirkaneessa mirgaaf nageenya daa'immanii biiroo dhimma dubartootaa daa'immaniif dargaggoota Oromiyaati. Lammiin kamiyyuu yoo deeggaramee jedhe misooma biyyattii keessatti hirmaachuu danda'a waan ta'eef kanaaf jennee isaanis dagatamuu qabanii nu qabu waan ta'eef akka biiroo dhimma dubartootaaf daa'imman Oromiyaatti hojjettoonni mana hojii keessa jiran nutis maaliif sagantaa kan isaa wajjin affeerraa laaqanaa jara taasisnee jara yaadachuu qabna isinii jirra kallattii jedhu kanas isaanis namni nu yaadatu jiraayi daandiirra waan jiraataniif akka meeshaa yookaan huuba gatameetti akka of ilaallee fi borus yoo deeggaramanii jedhan rakkoo kana keessaa ba'anii sochii hawaasa dinagdee biyyattii keessatti hirmaachuu dandeenya ilaalcha jedhu akka isaan horatan gochuudhaaf kan taasisuu dandeenya jechuudha. Karoora qabannee jirra. Karoora yoo qabannu daa'imman kunniin bahanii daandiirraa kaasnee maatii deebisnee hawaasa keessatti maknee kan daandii deebi'an osoo hin ta'in karaa itti fufiinsaa fi bu'uurumarraa daandii kanarra kaa'anii maali rakkoon isaanii rakkoo maatii ta'e maatii san cimsanii humna dinagdee isaanii cimsuudhaan akkaataa daa'imman isa kunuunseetti guddisu taasisu hawaasa harka qalleeyyii ta'an sanniin ammoo harka qalleeyyuma sanirraa hojii dinagdee irratti akka isaan hirmaataniif daa'imman isaanii kunuunsanii daa'imman kun adda baratanii abdii boruu biyyattii akka ta'aniif maaliif daa'imman yoo ilaaltan namoota affeerraan taasifameef kana keessaa baay'een isaanii daa'imman maatiinis kan qabatee jiru akkasumas immoo daa'imman maatii bulchanis jiru jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna daa'imman kanneen cimsuu qabnaadha. Gama kan maatii qaban humna dinagdee maatii sanii cimsuu kan maatii hin qabne immoo haala addaatiin haalli isaaniif mijatee baratanii boru biyyattii tana fudhatanii kan deeman isaanirra jira abdiin biyya kanaa waan ta'eef daa'immanirraa abdii boruu biyyaati. Kanaaf daandiin kan irra deeman yookaan kan irra imalan malee kan lammiin irra jiraatu miti. Irra jiraachuun ammoo aadaa keenyas miti. Hawaasni keenya aadaa wal gargaaruu waliin nyaachuu bira darbees immoo ufitti qabu hammachuus beeka waan ta'eef kan rakkate rakkoo isaanii kan rakkoo addaa kana ilaaluu osoo hin ta'in namni rakkate ifatti bahuu danda'a waan ta'eef deeggaruu qabna. Qaamni kamiyyuu ga'ee mataa isaatiin hawaasa kana waan hojjechuu qabu hojjetee misooma keessatti akka hirmaatu taasisuu qaba waan jedhu qabaanis. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhatu. Kan kana hordofeetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaan keenya har'aaf jennee qindeeffanne kana fakkaata waan wajjin turtanii daawwattaniif waan yaadannoo laattaniif guddaa isin galateeffanna torban sagantaa wal fakkaatu walitti deebina hanga torbanitti nagaatti. Safu sera.